Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu sa'a kanaa waliin hanga dhumaatti akka nu wajji turtanis affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ajjechan miseensota waraana bilisummaa Oromoo tooftaalee garaagaraatiin gowwoomsanii karaa nagaatiin harka kennatan nagaa filatan jechuudhaan maqaa abbootii gadaatii fi haadholii siinqeetiin gowwoomfamuun harka kennatanii turan ajjeefamuun yookaan humnoota mootummaatiin ajjeefamuun dheekkamsa guddaa kaasee jira. Keessattuu ajjechan guyyaa kaleessaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ture Haacaaluu harka kennatee ture haala baay'ee nama gaddisiisuun rasaasatti roobsuun isa ajjeesuun dheekkamsa guddaa kaasee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu gareen koomishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan moggaafame maqaa marii biyyoolessaatiin socho'aa ture balaa hamaa fi shira guddaan gara Oromiyaa fi naannoo Oromiyaatti dhufaa jiraachuun beekamee jira. Oromiyaa diiguuf shirri hamaan xaxamee jira. Oromoo dadhabsiisuu fi waggaa akkuma jedhame duubatti deebisuufis shirri hojjetamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa maqaa kilaastara jedhuun diiguu magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Daraa Oromiyaa jala baasuun naannoo taasisuu akkasumas moyyaalee kutanii naannoo biraatiif dabarsuudhaaf qophiin taasifamaa jiru akkaan cimee itti fufu OMN dabalatee miidiyaaleen hedduun gabaasa kana gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettedha. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten muddamsuun TPLF fi PP gidduutti jiru akkuma cimee itti fufetti jira. Muddamsuu garee lamaan gidduutti jiru kanaan wal qabate imalli har'a ambaasaaddar Ervii Maasingaa gara Maqaleetti taasisuuf ture haqamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Guutuu odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuudhaan itti bohara. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanaan dura karaa nagaa filatanii galan jedhan yookaan mootummaatti harka kennatan gara mooraa leenjii waraanaa akka seenan ajajaman jedhamee jira. Miseensota kanneen karaa godinaalee aanaalee fi bakka dhalootootatti galan hatattamaan gara mooraa leenjitti akka galan ajajni kan bahe yoo ta'u, gama biraatiin ajjechan loltoota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa filatanii mootummaatti harka kennatan irratti guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hawaasa gidduutti yookaan hawaasa biratti dallansuu uumee jira. Keessattuu ajjechan Jaal Haacaaluu jedhamu irratti tibbana raawwatame Jaal Haacaaluu yeroo dheeraaf akka galu irra deddeebi'uun waamicha taasisanii fi erga galee booda lubbuu isaa galaafatuun dheekkamsa guddaa uumee jira. Kanaan wal qabate hayyoonni xiinxaltoonni hawaasni bal'aan abbootiin siyaasaa ajjechaa kana balaaleffatanii jiru. Namoonni hedduun nagaa filatanii nagaa dhabuun maali hiika maalii qaba jechuudhaan gaafii kan dhiyeessaa jiran yoo ta'u, ajjechan Haacaaluu irratti raawwatame miidiyaa irratti waan ol ba'eef sagalee argate malee kan sagalee dhaban kan ajjeefamanii ajjechan isaanillee ukkaanfamee sagalee dhaban baay'eedha jechuudhaan hedduun isaanii yaada kennaa jiru. Hunda caalaa immoo kan hawaasa dheekkamsiisee fi gadda guddaa uume du'a Haacaaluutiif jecha firoottan gadda ta'an yookaan taaziyaa ta'an taaziyaa akka hin teenne dhoorgaman jedhamee jira. Firoottanii fi hawaasni naannawa sanii najjootti dukkaana dhaabuudhaan taaziyaa ta'anii turan yookaan boo'icha ta'anii turan. Humnoonni mootummaa immoo dukkaana dhaabames diiganii namoota boo'icha yookaan gaddarra turanis reebicha irratti raawwatuudhaan iddoo sanirraa ari'uudhaan isa karaa nagaan galee mootummatti harka kennate boo'icha isaa akka hin teenne dhoorguudhaan hawaasa bittinneessuun hawaasa akkaan dheekkamsiisee jira. Erga waamichi isaaf taasifame karaa nagaa filadhe jedhee mootummatti harka kennate mootummaan nama kana erga ajjeesellee boo'icha isaa maaliif dhoorge? Nagaa filatanii nagaa dhabuun maaliif jechuudhaan hawaasni kan dubbate. Akkuma jirutti ta'ee loltoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an kan kanaan dura karaa nagaa filatan jechuudhaan mootummatti harka kennatuun isaanii kana dura himamaa ture. Waamicha isaaniif taasifame kanaan wal qabate Jawaar Mohaammed yaada kennee jira. Yaadni inni kennes kan shakkii of keessaa qabu yoo ta'u, akka inni jedhetti loltoota kanneen gara lolaatti bobbaasuuf waamichi kan isaaniif taasifame ta'utu dhagahame yookaan dhageenyee jirra. Garuu mee waan ta'u ittuu dhufnee agarra jechuudhaan shakkii qabu waamicha kanaan wal qabsiisee dubbatee jira. Oduun itti aanu keessoo PP'tti jeequmsi guddaan uumame jedhamee jira. Shakkiin guddaan keessoo isaanitti uumamuu irraa kan ka'e fonqolchis raawwatamuu danda'a.
sodaa jedhuun wal shakkuudhaan tarkaanfillee walirratti fudhataa jiraachuu akka jalqabde PP'n odeeffannoon keessoo isaaniitti bahaa jirtu ibsaa jirti. Tarkaanfii walirratti fudhataa jirtuunis aangorraa wal kaasaa jiraachuu fi aangorraa wal ari'aa jiraachuun beekamee jira. Kanaanis wal qabatee muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ajajaa waraana waliigala Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa aangorraa kaasuun nama biroo bakka buusuun odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akka isaas ajajaa waraanaa Getaachoo Guddinaa akka buuse odeeffannoon kan ibsu. Haadhoo ifatan mallee lolli naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkaan kan isaan muddee fi akkasumas kasaaraan humna namaa guddaan kan isaan mudate meeshaalee waraanaa hedduu kan itti dhaban kasaaraa waliigalaa keessa jiraachuu isaaniitirraa kan ka'e muddamsuu hamaa keessa jiraachuun isaaniitii fi waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetti fulla'uun tarkaanfii fudhatuun isaa walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti humna isaan eeganii ol itti ta'uun humni waraanaa PP immoo isa dura dhaabbachuu dadhabuunii fi miidhaan dhaqqabaa jiru sodaa guddaa keessoo isaaniitti uume jedhamee jira. Humna tuffataa turan kana dura humni waraana PP dhaabbachuu dadhabuun immoo maaliif kan jedhu shakkii kan uume jedhamee jira. Oduun inni itti aanu dhaabdi siyaasaa Tibibbirla Itoophiyaa Andinet jedhuun of waamu teessoo isaaf kenname hin fudhadhu jedhee jira. Dhaabdi kun maqaa filannoo barana gaggeeffame jedhameen teessoo isaaf kenname kan hin fudhannee fi akkasumas miseensonni isa paarlaamaa akka hin seenne akeekkachiisee jira. Dhaaba siyaasaa Tibibbirla Itoophiyaa Andinet jedhu kanaaf filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffame jedhameen wal qabatee teessoo torbatu isaaf kenname. Teessoo isaaf kenname kana mana maree bakka bu'oota uummataattis ta'ee mana maree naannoleetti kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Dabalataanis miseensonni maqaa isaaniitiin teessoon isaaniif kenname murtii paartichaa kana mormuudhaan paarlaamaa yookaan manneen maree mootummaa naannolee keessatti hirmaachuu yoo filatan paartii isaanii kan bakka hin buune ta'uu akeekkachiisanii jiru. Murtii kanas boordii filannoo Itoophiyaa beeksise jedhee jira. Oduun itti aanu gareen komishinii marii biyyoolessaa jechuudhaan moggaafame maqaa marii biyyoolessaatiin socho'aa ture balaa hamaa fi shira hamaa Oromiyaa fi Oromoo ittiin balleessan qabatee gadiin dhufaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsa kennaa jiru. Gareen kun ajandaalee 8 kan Oromiyaa ittiin diigan kan Oromoo ittiin cabsan qabatee gadiin dhufaa jira jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan federaalaa rakkoo fi shira garaagaraa Oromiyaa irratti karoorfatee socho'aa jiraatuun illee gabaafamee jira. Mootummaan federaalaa lafa Oromoo Moyyaalee naannoo Somaaleetiif kennuuf akka deemus gabaafamee jira. Karoora paartiin Izeemaa jedhamu yeroo duula na filadhaa ittiin duulaa ture kan naannoo Oromiyaa nin diiga Finfinnee naannoo Oromiyaa jalaa baasee naannoo taasisa jechuudhaan ittiin duulaa ture mootummaan federaalaa hojiitti hiikuuf jedhamee jira. Haaluma kana magaalaa Finfinnee akkasumas magaalaa Dirree Dawaa naannoo taasisuudhaaf hojjetaa jiru jedhamee jira. Kunniin qabxii 8 keessatti kan hammatame jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ifoomsan. Gareen komishinii marii biyyoolessaa jedhamuun moggaafame kun ajandaa balaa guddaa Oromoof qabu inni gadiin deemaa jiru heera mootummaa haaraa qopheesse jedhee jira. Heerri haaraan gareen kun qopheesse jedhames heera farra sirna dimokiraasiitii fi sirna federaalizimiitii fi akkasumas Oromiyaa ittiin diiguudhaaf qopheeffatan jedhamee jira. Gama biraatiin Moyyaalee wal qabate boordiin filannoo biyyoolessaa lafa Oromoo Moyyaalee yeroo filannoo sobaa gaggeessuuf tolanitti akka lafa Somaalee taatetti sanada filannoo bara kanaa irratti baasee jira. Kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Somaaleetti badarbe mana marii naannoo Somaalee irratti maqaa caasaa bulchiinsa haaraa jedhuun aanaalee Oromiyaa hedduu yookaan lafa Oromiyaa hedduu kutee of jala galchee ture. Lafa of jala galchee ture keessa Moyyaaleen takka. Boordiin filannoo biyyoolessaa sanada filannoo irratti Moyyaalee naannoo Somaalee jala galchuudhaan qopheessuun isa Moyyaalee kutanii naannoo Somaaleetiif kennuudhaaf waan murtaa'e jechuudhaan hedduun yaadatti kennanii jiru. Gama biraatiin immoo gareen marii biyyoolessaa jedhamu moggaafame kun naannoo Oromiyaa maqaa kilaastara jedhuun bakka 6tti qooduudhaan Oromiyaa diiguudhaaf karoora dhiyeesse jedhamee jira. Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaallee naannoo taasisuudhaaf karoora isaa keessatti yookaan qabxiilee 8 qabate keessatti dhiyeesse jedhamee jira. Walumaa galatti sirni kun sirna jibba Oromootii fi Oromiyaaf qabu ifaan ifatti hojiitti hiikuudhaaf sochiin inni taasisaa jiru baay'ee ulfaataadhaa fi rakkoo hamaan kan as deemaa jiru ta'uu hayyoonni xiinxaltoonni fi abbootiin siyaasaa yaada irratti kennaa jiru. Xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko immoo akka jedhanitti
karoorri Oromiyaa diiguu fi Oromoo balleessuu kan karoorfame qaata hojiitti hiikuuf garuu sodaatanii turan. Amma immoo wanti dho'ee haadhoo jechuudhaan gadiin dhufuun kan deemaa jiran ta'us kan itti milkoofne ta'uu dubbataa jiru. Kanaan wal qabsiisee xiinxalaan siyaasaa tokko akka jedhetti haalli PP'n amma keessa jirtu jiruu isiitifuu gaafiidha yookaan immoo gaafii jala jirti. Kanaaf ofitti daddafuu ta'e malee Oromoo fi Oromiyaa tuttuquun bu'aan isaaniif buusu tokkollee hin jiru. Biyyi abbaa qabdi. Oromiyaan ta'e Oromooti, Oromoon Oromoodha jechuudhaan dubbatee jira. Oromiyaan ta'e Oromooti ka eeggatu Oromoodha. Oromoo balleessuulleen hin danda'amu. Sirnoonni darbanuu haala kanaan Oromoo balleessuuf tooftaa hedduu fayyadamanii turan. Kunis tooftaa Oromoon ittiin waggaa kuma jedhame duubatti deebisuuf hojiitti hiikuuf sochiin taasifamaa jiru waan ta'eef kan hin milkoofne jechuudhaan dubbatee jira. Maqaa isaa garuu dha'uu hin barbaanne. Oduun itti aanu TPLF fi PP gidduutti muddamsuun uumame akkuma cimee itti fufetti jira. Muddamsuu uumame kanaan wal qabate imalli ambaasaadarichaa gara Maqaleetti taasisuuf ture adda citee jira yookaan imalli har'a gara Maqaleetti taasisuuf ture haqamee jira. Ambaasaaddarri gara Maqaleetti imaluuf tures Itoophiyaatti ambaasaadar Ervin Maasingaa yoo ta'u imala inni gara Maqaleetti taasisuun wal qabatee hoogganaan garee TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el itti gaafatamummaa nageenya isaatiif hin fudhadhu jechuudhaan erga beeksisee boodadha. Gama biraatiin ajajoonni waraana PP gareen TPLF garee keessattii fi alaatiin qindoomuun yeroo dhiyootti PP irratti waraana banuuf sochii taasisaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Isaaniin keessa Jeneraal Alamshed Daggifee namni jedhamu har'a ibsa kenneen TPLF hidhattoota garee biyya keessattii fi biyya alaa waliin ta'uudhaan Itoophiyaa irratti lola banuudhaaf qophii taasisaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee hedduu hiikkatuun injifannoo argatu himee jira. Lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti cimee itti fufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa kaaba Shawaattis haala adda ta'e lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiru ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u aanaa adarraa bakkoota garaagaraatti Abbaadoo fi bakkoota biroottis lolli cimaan gaggeeffamu akkasumas aanolee garaagaraa keessatti lolli itti fufe jedhamee jira. Aanaa dharratti lolli gaggeeffame kun akkaan cimaa fi miidhaa guddaa kan loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraa keessattis miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabe jedhee jira. Akkasumas Arsii keessattis bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti lolli kan itti fufe ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Shawaa Kaabaatti lola loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru wal qabatee humnoonni mootummaa meeshaalee gurguddaa fageenyarraa darbatuudhaan manneen uummataa gubaa kan jiranii fi akkasumas miidhaa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Godina Matakkala aanaalee garaagaraa keessattis lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti cimee kan itti fufee fi bakkoota garaagaraatti lola deemaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa dhaqqabsiisa jedhee jira. Rakkoo neetwoorkii irraa kan ka'e guutuu odeeffannoo irratti argachuu hin dandeenye yeroo guutuu odeeffannoo irratti arganne qabanne kan dhufnu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana kun Biiftuu Oroodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.